Irreechi Hora Finfinnee jaarraa tokkoof walakkaadhaan booda bara darbe magaalaa Finfinnee bakka Doloolloo Buddeenaa jedhamutti irreeffatamuu jalqabeera. Bara kanas fulbaana 23 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Hora Finfinneetti ni irreeffatama. Bakki irreeffannaa Hora Finfinnee kun beekamtii akka argatuuf kaartaan qabeenyummaa bakka irreechaa ta'uusaa mirkaneesse bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee abbootii gadaa Oromoo fi biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaatiif kennameera. Kaartaa kana kan kennan itti aantuu kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti. Horri Finfinnee dhaabbiidhaan bakka duriitti deebi'ee waggaa waggaan akka irratti irreeffatamuuf kaartaan bakka irreechaa mirkaneessu kennamuu isaattis abbootiin gadaa galateeffataniiru. Rabbiin isin haa jiraachisu, itti isin haa gammachiisu. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsehaay Daamxoo Finfinneerra.